inni na keessa jiru hin qaxaqqata dhaabe. Raasuu keessa darbee maal godhaa hin urgufaabbe. Ganama kana hafuurri xonqaa urgufu sirraa bulu. Hafuurri matatanyaa dhawu sirraa bulu. Dibameen baadha ammayyuu. Jijjiirameen baadha. Hallelujah. Hin hojjeta. Ilaa dhibbaan dhibbatti hin hojjeta Waaqayyo dhaloota jedhantu qaba. Hin hojjeta Waaqayyo. Eenyu irratti ta'u. Eenyu irratti mul'atu inni Waaqayyo. Inni bara Elsaayi. Fakkeenya obboleesseen gaddaa hafuura bara eenyutu isinirra jire? Yaadatta? Hafuura bara raajota keessaa eewe. Hafuura Elsaayi. Hafuura Elsaayi. Hafuura Elsaayi immoo hafuura shakkaakkaa miti. Mittir kan jette fuula Waaqa. Dachaa Eeliyaas. Eeliyaas miiraakilii meeqa hojjete? Dinqii meeqa hojjete? 8. Elsaayi 16. Kan Eeliyaas inni xumuraa maalin Yordaanosin adeeme. Kan Elsaayi inni jalqabaa Yordaanosin adeeme. Kan Elsaayi inni xumuraa isa kamidha beektaa? Du'aa isaatu mee lafee isaatu lafa keessa warra du'an du'aa kaasa. Inni du'aan erga du'aa kaase foonumti isaa du'eedha lafee isaa erga du'aa kaase jiraan kee maalu jechaa jirta? Eenta ijoollee Waaqa maalu jechaa jirtu? Mee namni sun ati jiraa jeesaa jirta moo du'aa harka keetti ka'aa daadhiin? Yoo masmara gadhiiftan ta'e irraa kaati masmaratti deebi'a. Inni badee karaa keessa na barbaadamu. Inni du'e karaa kee haa ka'u. Inni awwaalame karaa kee fakkaatu. Namni tokko daramee nagaheera. Karaa yenaana balu. Karaa yenaana balu. Har'a kee daramee sin gaheera. Eeliyaas miti Elsaayi miti. Elsaayi irraa naafsida. Biyya Elsaayi irraa anuma dhaabe. Waaqayyo siina hojjetu. Waaqayyo siina mul'atu. Galateeffadhaa Waaqayyo. Hallelujah. Harkitu ayyaana bara Elsaayi. Ayyaanni Elsaayi irraa immoo ayyaana cakkaanyi. Kan sina jaabsiisu. Yoon amantaa ta'e heloo jedhanii si barbaadu. Ayyaanichatti barbaadamaadha. Akkatti dubartiin tokko bara raajii Elsaayi ijoollee dhiiraa lama namicha qabutu jira. Ijoollee ishee hidaatti liqeeffateetu gale. Keessa galee hin du'e. Isa booddee hidaan immoo eenyutti hafe? Haadha manaatti hafe. Abbaan gatii ganama dhaqee yeroo eeggatee dhaqee caqacaqa hin sodaatte. Gaaf tokko gaggeessiteetu namni akka ilaa Waaqayyo dhuguma na diba namnatti akkuma Elsaayi nama furmaata ta'e hin taata. Ati tokko tarii eenyuun na gargaara itti bohaarta miti atuu nama furmaata taata. Aman. Poolame har'aa ka'eedha. Mata dureen koo geddarameera. Siifa ta'u. Jennaani zana edheetu dhatte qaxeera. Yaa nama Waaqayyootti. Beetta akka abbaan manaa koo hojjetaa kee ta'e hojjetaa Waaqa akka ta'e akka beetta yakkabajamaa nama Waaqayyootti ennaan. Mataa gadii si waamneef safuu qaba namni Waaqa waan ta'eef. Ennaan hidaatu narra jira. Abbaan gatu dhufee ijoollee kun harkaa fudhachuudhaaf na caqacaqaa jira. Yaa nama Waaqayyoo naani maal kun cinqii maal qabaree sirra jedha wali. Kanama kana jecha arraba koo arraba kee rakaa. Ila fagoo nattu. Biyya alaan naqaa ekeleen naqaa araban naqaa miti asuma si keessa madda. Beeka sana nan dubbadhaa hin taa'edhaame. Nan dubbadhaa hin ta'a. Jennaani maatu jira mana kee keessa na walumatti wanti xiqqoo jira nama Waaqayyoomtu hin jiru. Ishinnaan ka'e ollaa keetti dhaqiite ennaan gaalii duwwaa sassaabii. Ganama kana laa sirraas ollaa keerraas duwwaatu ka'a. Jireenya duwwaatu ka'a. Ammeessi tuutoo weefee balleessa biyyaa. Wanta bilaaliin shiifoo lafti reefuu bari'a. Inni koo dhiibee mana baakootti nagashee. Salphina jennaanis didee ulfinni na argatee. Ulfinni ganama kana shiitaayee. Hallelujah. Ulfinni na argateera laasi. Ulfinni na argateera. Jennaani gaanii kana duwwaa kana maal godhi sassaabiiti ennaan ol gashiiti balbala kee cufadhu ijoollee kee wajjin ol seeni kana sana hin jennu. Erga sassaabdee hundumaa takkallaltee erga ol gashite abbaa mijuutti ennaan qodaa duwwaa qabdu ennaan eegte. Haadha caaltu qodaa duwwaa qabdu gaanii duwwaa eegte achuma haadha tolas ennaan qodaa duwwaa qabdu huma sassaabi ganama kana Waaqayyo dhaloota jijjiiruudhaaf harka si qaba. Simaan lafaa kaas. Ollaa kee
sassaabde anana haadha balu sila namni duwwaa namaa kennu jibbaare amala namaatu duwwaa kennu duwwaa guutuun immoo amala Waaqaati. Hojii isaatiinnaani sassaabde corteetu kana sana jedhe hundumaa argatte laattee booddee sassaabbattee galteetu hin guuteelan itti maxaxaradde already itti cabsuyyuu wanta walga'ii fakkaata itti maxaxarannaani lakkaa isa isheen itti cabsite miti jecha sanatu dhaqee duwwaa guute. Ganama kana jechi kun duwwaa nama tokko guute. Fuula Waaqa jiraata. Hidha. Akkaawuntiin keessa barbaadu maalis haa ta'u ganama kana lafaa kaa. Inni tokko kabajee jiraachisa dhaashee. Waaqayyo lafaa na kaasa dhaame. Erga guute hundumtuu maal ta'e manni fuulii ta'e. Hin guute. Ishee laaltu hin guute. Asis ilaaltu afaan qabadde. Barana tule jetta ajaa'iba kan jedhu orma dura suma. Hari Daawit harka koo afaan koorraan kaadhe 2015 nama miti erga Faayishaati erga Daawiti maqaake erga surraatu erga Bashaatuuti erga Soromedee erga Leelluuti fuula Waaqayyooti namoota baay'ee akkasa erguma isaatiin Yesuus keessumaa waldaa kan Empan erga waldaa jireenyaati. Beenne namticha samata akkas godhu sana iyyuu. Isa hima guutuu nuun laatanii. Erga seeree namni badee nafu. Kanuma. Erga seeti erga nama sanaatiif. Dhuguma waan isaanii hin hojjetu. Yoo Waaqa akka sanaan jedha mandara dhaqutti maqaa keetu kabajamaa. Lafa deemtutti situ yaafatamaa. Sayyuu erga seeteen aniitu dhiisa achumatti Waaqa isaanii. Nama si cina jirtu jiruuni afaan qabachiisa Waaqni keedhiin. Narratti afaan baafatanii warri jetteedhiin. Kan boosseedhiin. Ijuma keen argitaadhiin. Afaan qabachiisaniin. Dhuftee dhugaa baatan. Namoota baay'ee irraa afaan qabachiisa. Sirraa dhugamayee. Akka jedhu macaafarrattidha. Meerre Waaqni keenaan jedhu. Mee maarsii godhanaan jedhu kanaaf ganamaaf galgala imimmaan sooranaaf ta'e. Waaqayyo akkas jedhu ganama kan lafaan si kaasa. Deemsa si jalqabsiisa. Lilchira sa lafaan si kaasu. Gati nagaaf galanna ta'u. Mata duwween akkuma laalaa jirrudha galata. Waaqayyoon galateeffachuu. Akkas jedha kutaa kan macaafa Isaayyaas raajichaa 63:7. Ani araara Waaqayyo godhe nan hima. Gochaa isaa galateeffamaas nan odeessa. Wanta Waaqayyo nuuf godhe hundumaaf gaarummaa isaa isa guddaa isa inni saba Israa'el argisiise wanta inni akka ho'a isaa fi akka arjummaa isaatiitti isiniif godheefis isa nan galateeffadha. Inni isin dhugumaan saba kooti. Ilmaan ana hin sobnedha jedhee ture. Kanaaf inni fayyisaa isaaniif ta'e. Yeroo isaan dhiphatan hundumaatti innis ni dhiphate. Ergamaa isaa inni isa biraa jiru isaan ni oolche. Waaqayyo ofii isaatii jaalala isaatii fi ho'a isaatiin isaan ni fure. Inni durduriitii jalqabe yeroo hundaa ol fuudhee isaan baate. Si baate Yesuus. Kan galateeffannu Waaqayyoon yeroo hundumaa ho'a isaa gaarummaa isaa amanamummaa isaa waaqummaa isaa jaalala isaatiin nu wajjin ta'e. Yeroo hundumaa Waaqayyo maal godhee ol fuudhee nu baate. Gurmuu isaa irratti nu baate. Ol fuudhee Waaqayyo akka nuti hin cabne nu godhe. Mee Waaqayyo na baateera dhaame. Mee ani baatamee jira dhaa. Jala dabalaatu isin. Jala dabalii dhiyaati. Maaliif galateeffatta Waaqayyoon? Waaqayyo waa baay'ee nu oolche kanaaf galateeffanna. Galateeffadhaan nu jedha Waaqayyo. Rooma argante sooganii. Galateeffama Waaqayyo. Mana keetii galatatu jira. Arraba keerra galatatu jira. Salphina si oolche Waaqayyo si kabaje. Dura si oolche Waaqayyo si kabaje. Leeyyoo si oolche Waaqayyo si kabaje. Galateeffadha Waaqayyo. Rooma erga kee waliin. Hin dadhabin si danda'e Waaqayyo. Galanni isaa haa ta'u. Isaan garuu didanii hafuura isaa qulqulluunii gaddisiisan. Kanaaf inni immoo gara
garagalee diina isaaniitti ta'e isaan ni lole. Isaan bara darbe bara Musee garbicha isaa yommuu yaadatani inni geggeessitoota wajjin sabni isaa galaana keessa akka ce'an godhe. Inni hafuura isaa isa qulqulluun isaan keessa kaa'e. Meerree inni irree isaa ulfina qabeessaan Musee gargaare. Inni ulfina maqaa isaa bara baraan akka beekamu gochuudhaaf galaana garaagara isaaniif hire eenyu? Galaana maal godhee? Inni garaagara hire eenyu? Maaliif Waaqayyo ulfinni maqaa isaa bara baraan akka beekamuuf. Gaafa saba Saabaas harka garbummaa jalaa Waaqayyo maal godhe? Galaana hiree lafa onaa godhee ceesise. Garuu sabni kuni hafuura Waaqayyo isa keessa jiru gaddisiise. Hafuura Waaqayyo iddoo hin laanne. Kanaaf jedhennaan ani itti eekkameen tureedhe. Maaliif sababni isaa barattoota isaanii isaan gargaare, barattoota isaanii san isaaniif ta'e, barattoota isaanii san isaan baadhe, barattoota isaanii san isaan ceesise hin irraanfatan. Gaaf tokko na gargaaree waaqottanii kan beektan. Gaaf tokko na gargaaree meeqa warreettan galateeffadhaa kamaaloo. Kan inni saafa ta'u. Maal godhe Waaqayyo jiru saba Waaqayyo. Anaaf siniif nuu ta'e. Akka tasoon Waaqayyo nagate, Waaqayyo nagate, Waaqayyo nadiise, Waaqayyo dhimma koo dhabe. Kana booddee ani badeera dhiisee dhatte. Isaayyaas 49 lakkoofsa 14 kaatanii dhaqqanii olaanaa nama 22 maal jedha? Haati mucaashee isa fiideesse isa armootuuf yaadduun irraanfatti. Eeseen irraanfatte iyyuu ani matumaa maal godhu? Sin irraanfatte. Eessa korra jirta? Balwaan qoko. Meerka sarra jira dhaabe. Warri harka Yesuus irra jirtan ilillee dhiyeessaa ammayyuu. Haleluuyaa, haleluuyaa, haleluuyaa. Maaliif sababni isaa mana koo mana kee ililleetu jira. Nama tokko isinii fagan gaafa ala godhatanii ililsumoon ililsanii harmoon bara kanallee hoteelatti miti hospitaalatti dhawuu waan ta'eef ililleen hin jiru waggaa'u. Dubartiin miidhattee deessu bara kana. Kottaa duddi keessan laafiyaa jabaatu. Haa ta'u dhugaan sinitti hima. Dhiirri yoo dhalate meeqa leellisu? Eesh dhalaa yoo dhalate hoo? Maaliif naa ture maal? Sirroomi da'u sagalfaa leellisu. Ani raawwate. Walitti nu. Hilililil maaliif dhiirri maalii dheedu? Maaliif sagal leellisu naan? Sagal yaa'ii maaliif? Yaa'ii Booranaa. Kan beektanii. Tokko taatanii deemnee tapha ijoollee beektansi. Sirraa yeroo inni ibsitaa. Yaadni qeenxummaa keetti maa yaadduuf taa'anii. Maal godhu beektu? Ilmannaani. Hililililil abbaan immoo keessa beeku. Du'a bol maali mucaa dhalate. Si keessaa Yesuustu dhalata. Ameen. Dhuguma isa si keessaa immoo meeqa ililchitu? Mee dhuguma nila keessaa ilaa leenca leenci caalu namni. Ameen. Inni dhugu. Inni jedhe maal? Haleluuyaa. Inni anaaraan sin yaa ta'u. Kan sin ajaa'ibsiisu warri saba sagalii immoo gaafa Yesuus dhalate. Harka duwwaa dhaqanii ililchine. Meedhuma akkamitti akka ililchan sintu beeka. Inni kaan ixaana baate, inni kaan qarbii baate, inni kaan foqoqe, inni kaan daa'e. Warri saba sagalii urjii ilaalanii hin galateeffatu abeetu mootiitu dhalate lililitu jedhaniidha. Urjii sun xaphu godhee Yesuus dura dhaabe. Gisii dhaqanii mucaa naabbe mooraa horii keessatti gabatee horii keessaa nyaattu keessa gangalata. Hin amantee yoo ta'e Yesuus wayitti si baasa. Ameen. Ameen. Fuula waaqottila saba sana maaltu marraa beektu? Warra saba sagalii maaltu marraa beektu? Indaa'u dhugaan sinitti hima warri macaafa dubbiftan yeroo tokko warra saba sagalii sana yeroo sirrii isaanii qoradhu kan saba kanadhaan jedhaan. Funyaan badii gamoo sirraa yi. Haali fakkeenyaaf majarri keenya yeroo soomayii kan maal ilaalu? Ji'a. Ji'a ilaalu miti? Baatii. Sabni sunis sabaan sagal maal ilaalan? Abbe. Meedira masa hojjetanii hojjettee. Ani warra saba sagalii ishee ta'e hojjetteera. Mataa kanatti wanti jatatatee fataa hidhee daarektii uummatuma deemnuudha. Urjiin keenya dhaabbatan urjiin adeemama dhaqee urjiin xophu irra dhaabu. Gaafa irra dhaabu achumaan jilbeenfatanii fakkeenyaaf ammoo bara dubartii yoo deesse iyyuu namni harka wal fuudhaan
Nadheen wal bakatti bira biyya kana asuma raayee baabaranii wal harka wal fuudhuun jee baadiyyaa keenya dhugaa yoollee waan qophiin hin jiru dingata dhalate ta'e gammachuu keessa baanii akkanii baala ciranii dhugaa baaluma ciranii isa maal godhu fudhatanii qabatanii dhaqu akka keessa kaa'u birrii miti inni mee aadaa gaarii isa biyya keenya irraa hadu. Ameen. Harka kaasina tokko Yesuus badhaame. Yesuus. Isa booddee immoo maal jedhu haadha abalootu hiikamedha. Inni hiikamedha kana booddesitu hiikama. Isa uela indeessa nama bakka tokkotti dhalate nama bakka tokkotti loqode waan ta'eef dhimma isaati. Ilaa maal haadha abalootu hiikamedha. Maal jedhu dhaqanii beeku bakka Waaqayyo siike. Nama sibiraan baraan harka fuuchaa mana kee dhufu dhiibu. Baraan harka fuuchaa mana kee dhufu. Situ hiikama. Hafuura si keessaatu hiikama dhiibu. Hafuura na keessa. Argatani. Natu argat. Kana kita dicari sisi tu kemarin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kalau terbatasi, kalau ter, bayar yang kalau terfatulade, lepas tiga kalau terfatulade, biar tiga kalau terfatulade, biar tiga itu tiga kalau terfatulade, kalau terfatulade, kalau ter, lekap. Haleluya. Shalom. Sebuah kayu. Baay'een ba'ee galee ta'ame. Tinii fagal. Maafgalan na laala. Keessumaa bara keenyaan akan jiru. Har'a miti. Amma sabbatan keessi nagamu nagami. Mee fuula waaqotti nagaa gambeetu. Akka. Walumaan akkasii. Mee fakkeenyaaf sabbatan buraayyuu ma wal bukkee qaba. Magaalli buraayyuu akka sabbataa firii deebiin qabu. Fuula waaqotti warri beektan tarii. Namni ba'een galu. Fuula tokko arginaan nama tajjeesaa qaamotuma tajjeesaa bineensa tajjeesaan beekamshu keenyatuma boonyunu ooshi maaf galatan kam nureen maaf galanii dhafa marraba korraba keessa lirraa waaqa warqee naaf siniin hin gaafan meetiin naaf siniin hin gaafan horma gorom siniin hin gaafan galata qullaa aarsaa godhanaa laadhaa mee namni galateeffatan waaqa'uun barri kee seensi kee dubbannaan keessa kan dhiiga yesuusiin har'a kan galatu mee laala amma gaa fuula qilleensi isa jiru guutummaa ta'uu qaba. Maaliif teessanii morgin guutummaarra kana booddee galatatu gala. Amma waldaa kiristaanaa bara kana waa'ee maalii raajaa jira waa'ee maalii kadhachaa jira waa'ee maalii waa'ee VAT waa'ee haadha abbaa manaa waaqayyo nuu ta'eera si agarru jira. Already abbaa manaa kadhattee argachuun ishee gaariidha. Haadha manaa kadhattee argachuun isaa gaariidha. Haadha manaa kan caalu garuu nagaa. Haaloosh nagaan hin jiru haadha manaa dabarsee abbaa manaa duratti kennu. Abbaa manaa dabarsee haadha manaa laata. Isa tokkolee laala. Nagaan jiraannaa no. Mandiin isa biyya eessaatii dhufe. Afaan waliin beeku. Waan beennetu dhufe maal ta'a? Maatii ta'a. Harka keessan namni kaaftan. Harka keessan kaasaa. Galanni an dhiyeessu kun teessoo isaa haa ga'uudha. Galanni an dhiyeessu kun teessoo isaa haa ga'uudha. Isaaf haa ta'uudha. Isaaf. Haleluyaa. Ameen. Harka duwwaa ibsin galata qullaa. Waaqayyo kan gammachiisu. Asirratti bakkoota isaanii maali? Galaana hiriyotan lafa gogaa gosa dabarsee sabni koo daandii gaarii daandii sirrii daandii dhugaaratuun gaggeessu maal godhe na irrate maal godhe na dagate hin dagatiin Waaqayyo. Meen dagadhu dhaame? Dagadhu bara waan hundumtuu hammaate bitaatti galee. Argitu wanta ila wanta yeesi godhame wanta yeesi oolan harka Waaqayyo sin gargaare hin dagatina fuula Waaqayyo waan ko sinii fagal waa biraabiti manuma keessa taa'uudhaaf waan itti mana kiraa keessa teessan abdaniitu ishee dagatina Waaqayyo har'a tarii waan mirreeffachuu dandeenya nyaata gaarii nyaachuu dandeenya hiriyaa qabaachuu dandeenya simannaa gaarii argachuu dandeenya kaleessa garuu olumanii akka nama du'aa akka raqaatti nu situ fattaniitu du'a kanattaniitu garuu Waaqo keessa si dabarse. Kanaaf isa keessa si dabarse Waaqo garuu hin qabu Waaqo hin qabu keerra Waaqo hin qabu harka keerra Waaqo walitti reedu Waaqo. Haleluuyaa. Yesuus. Dabala fataasi. Galanni isaa haa ta'u. Gaafa Waaqoon galatu inni kamiyyuu toora galee dhufa. Maaliif galata booddee maaltu jira? Mucha jira. Ammoo laaltan hin guddatta biyya alaa baata konkolaataa bittaanii hin hafa.
yoo waaqayyoon galateeffatte dirqama waan hundumaa warra kamtu tokkoffaadha beektu warra waaqayyoof galata gashan maal faarfatan tala akkulakku nan qaabumuku na tuttu qaamtollikee galata kamii galata lakku hedduu abeelaan waan jirutu ta'a waa tokko siin yaabeen takka waaqayyo mee macaafa warra dubbiftanis kan keenya baaju takka waaqayyo dhaqee eebbuma irratti eebba ideemoo lafa onaa keessaa eebba fide lafa onaa keessaa eebba fide lafa onaa keessaa hin amantu lafa onaa sana maal godha dhaqee mee nama kuma shala lama caal gaafa dhaqee nyaachise lafti sun maalidha dha lafa onaadha nyaata meeqa harka irra jiru lamaaf buddeen jishe lubbuun sun abbaa warraa disa'u daa'iman lakkoofne haadha manaa loone abbaa warraa meeqa kuma shan maal qabdu harkarraa hinnaani buddeenichi immoo buddeen garbuu xeefilleetu ta'e maan jedhummoo buddeen garbuu shan qurxummii lama maala ta'uree kun qabiyyee waliin geessu kana malee maan qabnu harkaa hinnaani yesuus immoo ilaa waan sammuu namaa addaa hojjeta utuu galateeffattu waasii uumama fuula waaqataattannaani kana qofa mana nan toleedha yesuus kanuma akkanuma sun lafa lalisaa ta'e kan sinimu buddeen sun masoobii 12 hafuusaa mitiin kan sin laaltan lafuma sabni sun taa'ee lafa sabni dura taa'ee fi iddoo sabni sun taa'anii argaman maal akka ta'e hubadhaa kutaa kana dubbisaa lafti onaa sun maal ta'e lafa onaatu la'ee maal jedhe faarfataa tokko immoo lafti onaa kosaan lalisee waaqayyotu gootuu deebisee gaajjadeen deemuumsi achi buumsi kaleessa kan nagaggeesse waaqayyoodha lafa sana lalisiisee sana mamaa godhe hin baay'ise silaa hin quufnudha nyaadela innis hin gashe huma nyaadela hin gashe hundumatu illim godhe nama sibraamme waan nyaattu dhabdee amma buurseeni fuula waaqayyootani ka'ee jireenya raafaa jiraatan ina nama kana waan nyaatu dhabee dhufatu jira waaqoon raafaan si jiraachise min raafaan jira dhala shani nama liigaan dhiiga yesuusin sinii ka'eera jireenya raafaa isa booddee gisa nyaatanii hin quufan nyaatu ishee ilaalanii buddeen kan dhufe qurxummii lama meeqatu morraal maasuu nama sibiraan kaleessa gurraan dhageessa lana jala argite sanaagaa ega kooteen argee waan dhugaan si yaadeni kabaajuuni galaatan si fideni maaliin hambaa sagatiike maaliin hambaa sagatiike maaliin dhiiga yesuusin siniifata wantu jiru isa duwwaa sabbisine qabni mee namni mantan mas duwwaa yesuus namne dhugaadha maqaa yesuusin duwwaan keessan guyyaa ta'u laftoonaa keelani suwa jare qabu yesuusin boojun mana keetta yaa'u laawwaa qarraba farra sirratti abada bu'ee nama maqaa yesuusin ani jijjiirameera